عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا بجالتمتوتا ماتي أمو أجب نجن جيسان بدارا جرتو جباتو أبلي وانتيا أكم جرتان duraan dursee galatooma ulfaadha isin jechuu barbaada. Subscribe kuma godhan dubbulloon hin deebitu keessa kuma godhan wallahi niin gammachuu wallahi gammachuu teessa shaamatan ibsadhe kwa balbala cufa shaamatti tanas ni mul'isu barbaada miti ba. Edii takkan jirtu sa obboleewwan tiyya kinoo isiniif jedhee waan hin taane hin jiru warabbii isiniif jedhee moo waan hin taane hin jiru. Daalattanii hundi keessanuu isiniif jedheeti kun hundi faajeen jechuudha. Baazawee isiniif jedheeti order kan ta'an wanni kun hundi jechuudha. Isiniif jedhameeti tamaam obboleewwan tiyya bataam nama waddaachuu waan isin jaalladhuuf galatooma ulfaadhaa. Subscribe kuma 100 nageessitan galatooma obboleewwan tiyya hedduun isin jaalladha ulfaadhaa. Awwaan gaarii hojjedheeti miti awwaan gaarii isa hojjedhetti namoonni hedduu subscribe naaf hin goone an waggaa tokkoof jechuu waggaa tokko ol YouTube kanarra kanan hojjedhe kaayyoo jalqaba YouTube baneefsan hojjechaa ture jechuudha. An kaayyoon YouTube ittiin banee fi baqa tokkoffaa yeroo sanitti haaraya biyyarraa bahee baay'ee yaada dadhabee hin beeytan namoonni hedduun namoonni daa'imman faagattanii baatan hin beeytan daa'ima takka qaba daa'ima takkatti sangatee bahee baqa injiraami xiiqii wa'ii waa karoorfattee jechuu yoo jettu ati waan hedduu dhugaa waa karoorfattee jennaan dhuguma karoora sangalmaan ga'uufati gatii kamuu akka kaffaltu achirratti hin beekan jechuudha. Innaa baqa xiiqiidhaan bahee sababa sanii baqa daa'ima tiyya sana akka badaa yaadee ture yaadee jechuudha. Subhaanallah an biyyaa bahuun haarawaa miti garuu haarawaa natti ta'e jechuudha. Haarawaa biyyaa hin baane gin haarawaa akkana biyyaa bahee takka haadha biraa bahee abbaa biraa bahee maatii keessaa takka akkana bahee nama hin beekne ofitti ta'e jechuudha yeroo sana. Sababa kanaa yuutuubii kana baqa cinqii dadhabee jennaan gabbahuu qaba baqa kara miidiyaa jedhee miidiyaa birrii kafalteedha wa'ii miidiyaa kawaayii badadhe jechuudha. Miidiyaan kawaayii tun birrii kafalte jennaan ani halkan guutuu isima jala bule kaa haarawallee bara miidiyaa haarawaa yoo taatan bara mataa isin zoora kawaayii tana namaa taap hunduu taap godhaa birrii isinii kafalaa namaan jedha taap fooloo goosifadhee fooloo goosifadhee hin beektan wanni irratti tiktok irratti ooroo giiftarii faaris tokko faa isaan ba'a biratti fooloo guuttadhe fooloo tana kuma takka guuttattee innaan bakka birrii isii kafalama jedhan. Ani beeku waa'ee miidiyaan durillee yeroo biyya ormaa turetti waa'ee diinii baradhe malee waa'ee miidiyaan beeku. Saniin booda khalaas hayyeen kafalti ejala taa'ee halkan jala bulee taap godhaa bulee fooloo tiyya guuttadhee gaafa jedhu leevitti gadi bahe. Birriif mitire wanni kaayyoon xiiqii maatii kii bira keessattuu daa'imni akkaan jaaladhu bira na baasta xiiqii waan taateef xiiqii san guutuuf jecha ani karaa birrii fi biizinasii bahee daddafee jijjiiramee galuun barbaadeeti. Dadhaba anin tante hirribni jaana badi dhiigni dhaabadhu baqa muluma kiwuu jedhee isinin jedha baqa dadhabe keessa tare kazaa liifi tararra ture foolontii ma guddattu fi birriin dhargu foolontii ma guddattu fi birriin dhargu najimaa sun maalii ta'uu qaba jedhan maalii sun maalii ta'uu qaba jedhan caraqaan sun achi gahuu qaba achi gahuu qaba gabatee sun achi hin guutuu qaba siin guutuu qaba hahaa jedhe kazaa ahaa akkan ulfaatti waa'ee kootu amma jedhe ijoolleen gurguddoon nu dura fammasaniitiin achirratti fooloorsi hedduu qaban irraa galuu eegalan jechuudha. Karaarraa zoor jechuu eegalan. Hundee beluu sun eegali jaanillee baqqaa jedhe. Kazaan akkuma carraa baqqaa karaa yuutuubbaa kana odumaa deddeemu ijoollee wa'ii akka walii fi sesseenanii ijoollee hiriyoota yuutuubbaa waliin hojjennu. Egeessi as hiriyyaa taane malee isaan dura hiriyyaa miti kaawaa irra wal beeyna malee. Amma jetti wayii maashaallah tiktok kawaayii irratti kootaa yuutuubii banadhaa kawaayii numaaf hin tolu jettee kazaan hiriyyaa ta'enna
Eshi jedhee gara YouTube deemaa YouTube deemu manni liivii seena YouTube irra liivii kana jira maa tatta'anii kazaan hayyee YouTube kana bana amma jedhe bakka ana kundattu bakku business suuqa kazaan ka'ee YouTube bane jennaani ijoolletti hin dabalamne ijoollee akka jaaladhu fi akka kabaju ammallee YouTube marra jiranii YouTuberoota hunda isaanii baazawee hedduun jaaladha hedduun kabajaa jazaa guddaas na biraa qabanii isaanii dabalame yoo xiqqoo haasofnu boo'iqaan yoo xiqqoo haasofnu boo'iqa ummanni waan zariif zartaan narraa dhume isa yoo akkasi boosa dhangaluu daa'imatti yaadee akkasi boo yaadichi dura na keessa waan jiruuf baqqaan dura cinqimisan dagachuu miidiyaa gabbahe waan ta'eef kalaas yoo suu immaan na qaba yoo suu immaan isaa yoo laayifii fi matanillee hin boo'an numa callisanii mataniitumaan bakka waahee mudannoo faa waahee akkasuma bakka waan garagaraati irratti liivii seen sa'aatii guuttachaa jirraa bira sa'aatii YouTube hin bu'a akkam bu'a gizee sana jechuudha bakka akkasuma isaa wajjin daddabarsee YouTube kana banee YouTube monetize godhee jennaan immoo durallee immoo monetize godhinuyyuu an alaaman YouTube ittiin banee dawaalee garagaraa kan fuulaa kan furdinaa akkasuma kan rifeensaa waa hedduu muuxannoo qaburraa sanniinuma hojjechuuf hin banee sanuma itti fufee hojjedhee monetize illee godheenyaan hiriyyaa soorannaan akkasuma itti fufee hojjedhee kaayyoo sanirraa maquun barbaanne ture waan biraa tokko gadi dhiisuun barbaanne ture YouTube kana irratti akkasumatti hojjedha bakka oduu akkasumatti itti fufu akkasumatti fufu YouTube keemmoo naasirratu dide AdSense naasirratu dide abasaa kon arge bakka akkasumatti waa hedduu keessa taree YouTube keenyaa asirratee mallaqas kaffaluu eegalee erga sarii mootu bakka amma kun followers isaatu wanni isa subscribe isaatu kuma kudhannaa seena jechuudha gaafa subscribing kiyyaa 30 nama 30 ijoollee riyyootatti makame achi gaafa subscribing kiyya kuma fo'ii immoo isaan irraa xiqqoo addaan fagaanne hundi keenya hojii mana madaamti irra sa'a hafetti YouTube jala deemnu waan ta'eef taa'ima ol quba qabaannullee hin qabnu asumaan riyyoota kee yeroo sanillee taatanii asumaan hundi keessa warri follow naaf gootan subscribe naaf gootan galatooma obboleewwan tiyyaa ulfaadhaa jazaakumullah khairan nama waan gaarii walii hojjetu walii yaadu waliin dubbatu rabbiin haa taasisu amma immoo yeroo gabaabatti inshallah biyyaan gala mee yoo danda'ame waa'ee biyyallee waan tokko sirriitti hima yoo danda'ame anas taa'ee biyya galee YouTube hojjedha biyya galee viidiyoo gadhiisa jedhee wannan abdii horodhu jiru garuu inshallah YouTube kana akka daa'imati yaadtiin jaaladha sababni isaas bakka isiitti obse waan ta'eef jechuudha isiitti obse bakka isii sana bakka isatti buuharuun ture sababa isi gabbahee sababa isaa hiriyoota illee wal baree nama hedduu wal baree yaadni illee na dhiisee amma isinillee horadhee kun maamila maatii kuma 10 qabaachuu jechuun xiqqaadha yaa jamaa wallahi xiqqaa miti namoonni tokko kuma 20 qabaachaa maan ofuma jajachuma kuma 30 qabaachaa achuma ofuma jajaga duuba illee shukran hin jedhu isin taasabaan baasawee indee kumni 10 qaldiidha fake account-dhaan ibarkan gaafa duraa kuma tokko guuttate hundi keenya yoo jechu fake account-dhaan account walii bannee humaa henna account fake dhaan dhaqnee walii akkana fakkaatu 50 faa qabaadha 50 dhaqee nama dammaraa akkasii wal dammaraa turre har'a garuu gaafa subscribe nama guddatuuf jechuun baan nama badhee nutti jajan akkasii baazawee hedduun isin jaalladha hedduun isin kabaja wallaahi laazamni akkan ajabooti itti jaalladhutti isin jaalladha ajaba shoo turisaa ajaba shoo YouTube laman qaba sanarratti achi zoorte YouTube sana immoo AdSense kun naasirratu dinnaan namarraa fudhe amma immoo sanirra hojjechuu naa mijachaa hin jiru baazawee namni YouTube san bitachuu barbaadda yoo dubbistan isiniif gurgura YouTube sanarraa bitachuu naa barbaadan isiniif gurgura dhugaa maaliif tokkoffaa galuu edalleedha lammaffaa mootu qaatanaa mijachuu dide viidiyoo irra gadhiisuun bakka kun naasirraa hee jennaan taayimii qabutti kanumarratti hojjedha kanarratti illee baay'ee hojjechaa hin jiru bakka haalli naa hin mijanne sanumaaf irraa lashe jedhe kanaafuu yoo bitattan natti tola ijoolleen amanamoon ijoolleen gaggaariin ijoolleen hojjechuu kaayyoo qabdan koottaa YouTube san bitadha inshallah gatillee isinitti waddachiisa maaliif naggaadee waan hin taaneef waddachiisu gatii bareedan isinitti gurgura
kota hojjedha isinillee YouTube bana hojjedha aappii hundarra aappii YouTube tu isin fayyada baasee ni kaffala seeraan ati seera hojjedha seera si kaffala jechuu amma faasirraa ejjira waan ta'eef jechuu kanaafuu galatooma jechuun barbaada kuno shaamallee isin qabsiisee jira biliyoontiya shaamaa ka gaafa du'aa qabsiisanii mitan gaafa jiru isin qabsiise ka du'aa qabsiisuun nu imitoor amantaa biraa hordofu nuti immoo jirumarra shaamallee ibsanneetumaan roomaantikii akkanatti galatooma ulfaadha subscribe